Kunis jira miidiyaan egaa torbeedhaan sagantaa isa keessumayyuu beektota hayyoota abbootii gadaa jaarsolii biyyaa akkasumas immoo abbootii qabeenyaa dargaggootaa fi kanneen dhalootaaf ergaa dabarsu kan jedhu kunis jira miidiyaan isaa lammaffaa kunoo amma jalqaba. Kunis jira marree turtii keessa nama sanoo wajjin haa ta'uun immoo affeerraa keenya gamanaati. Wanni safeeffannaa fi kabajaa qaban kan jedhu irratti guyyaarraa kan xiyyeeffannee isinii wajjin turtii taasisaa keessa tooma ardaa yaa'aa jedhamee kan waamamutu jira. Tooma ardaa yaa'aa jechuun maal jechuudha? Waaqi guyyaa lafa dadee lafa tana gaafa dadee lafa tana rifanoo duddiidhaan kun goorootii yaa rifanoo jedhee dadee waaqni lafa. Lafti tun akkan jirti isa diriira ta'eeti malee tarba baay'ee illee qabaatu. Akkan odoon gafalee tarba ta'e isin isa diriira. Lafti tuni midhaaguullee akka malee qabdi. Amma lafti tun immoo ardaa itti galanii itti qubatan. Lafa tana qidimii namni itti galu toomaa tana nami kuusomarraan jalqaba kun immoo dabballee ka jedhu kanarratti kuusomi kun jalqaba haaganaa abbaa yaa'aa godhateecha. Gaafa abbaa yaa'aa godhatu lafa dhibiitti hin galu laftiin itti galu toomaa gala jecha. Yennaa kana amma toomaa gala lamii takkaallee ittiin bula lamii isallee bula malee toomaa tana irra guddoon isaa kan itti ta'e tooma si'a lamatti gala inni kuuskun. Kuuskun asi galee gaafa fuudhullee gaafa waan cufaallee toomaa kanatti asi gala. Toomaan kun ardaa jajjabaa. Ardaa jajjabaa kana ammoo yoo kadhatanullee ardaa toomaa turqumaa ati nuu araaramii haanquu nuu araaramii akkas jedhan lafa dhukkubin seen lafa waraanni seen haga ammaa waraannillee seeneen jiru. Dhukkubin seenuu waraanni seenuu nami isii kadhate wodhaabu nami karraan deegeerullee isii kadhatee jennaan karra dhaggatee toomaan kun lafa akkanaati yookaan ardaa yaa'aati yaani kun immoo kuusa callaamuti nami itti galu gadaanii gadoomaatti gala. Raabi malleen raabomaatti gala. Nami dhibiin jechuu beekta. Yennaa kana kun gadabi jira warri immoo maatii achiin jalaa torbii achi galee malee warri maatii achiin jalaa warri jilu raabi jedhan bantii saaqatadhanii as galaa kun immoo waddeessa muraa as galaa kun immoo gadooma fuudha qala jedhanii as galaa warri gadaa gadaalee itti galaa bara kana immoo jilti ardaa jilaati ardaa gabba ardaa dansaa jecha. Kuni lafa garbaan wasana garbaan garbi akkana jiruuni garbaan asitti akkana dhaggama jecha. Guna Gujii lixaa aanaa bulee horaa kana jalatti dhaggama. Gandallee gandabe murii turqumaa kan jedhamu kana keessatti qacceen sullee murii turqumaa kunuun dhaqqabee. Kun immoo ka toomaallee gandiin jira ka meexxiillee jira akka kana keessatti amma ardaan kun ardaalee kanaatti tooma keessatti argama jecha. Mee ardaa Gujii keessaa tokko bowwa bitaa jedhama. Bowwa bitaa kun maal jechuudha mee? Shigala tooma. Bowwa bitaa jechuun kuni amma gadaan gaafa gadoomee dhufe bita gattee jedhaniin. Wanni bita gattee jedhanuufi dhukkubaa jiraannaa bitaan gatiin. Dhiboon ijoollee qaddu, dhiboon nama guddaa qaddu, wanni dhiboon fakkantu, yoo waraanni jiraate, yoo wanni fedhe jiraate hunda gadaan gadoome hundi bita gata. Bita gatiisaa fi yoo amma ifi gadabi jiraate achuma mura gadabii achi as. Kun bankaara aggataa. Kun ammoo bowwaalee hedduu jira bowwaalee hedduu kana keessa kuni amma kama murii keessa jiru kuni bowwaa bitaa jedhanii bowwaan kuni bowwaa kana gatanii gaalee ciratanii ayyaana jira ayyaana kanallee ayyaana bitaa jedhanii bita kana gaalee guuratanii mana bulfatanii bitaa qara guuratanii bitaa eegee kaani bitaa qara marfatanii bitaa eegee kaan garagalanii kaanii geessanii gatanii wobaasoo diqaarraa baasoo guddaarraa baasoo jaarsarraa baasoo jaartiirraa baasoo dhukkuba balleessoo gandii baasoo waraana balleessoo wallaala balleessoo kana yoona waan jiraa fi waan hin jirrellee mara walitti qabee wanni ni jedhuufi dhukkuboota as keessa jirullee gandiin sa'arraan baddii ammallee dhiboon namaa albaasoo kadhaa albaasoo innaa jiraat kayidhi cituu innaa jiraat kana malafa iiteessoo innaa jiraat kana duucha maqaadhaan yoo gandii sa'a kan marfee looni waraanatullee keessa keane gaalee tana sikkane kanaan wobaasoo ilmarraa wobaasoo diqaarraa wobaasoo jedhaa deemanii akkana geessanii gatanii bada yoona maqaa dhukkubee jechuudha. Maal wanti gatamu sun maal fa'i? Gaaleen kuni gaalee jira digicha jedhanii digicha kana xixxiixaalee jira xixxiixaa kana. Xixxiixii biyya keessa jirtu kan dhiboo kana jedha. Digichi kunillee waan hantuu biyya keessa jirtu kana walumaa qabanee waan akkanatti gatan malee adoo amma wanni tokko bita sodaan bita maalii wanni jedhan tokko achi hin jiru naga biyyittiitiif biyyittii hundaaf malee waan nama tokkoo fi maqaa nama tokkoof gatanuu moti waan waraanaaf gatanuu moti waan gandiif waan cuufaa walumaa qabanii waan kana gataan gadaan
yoo bita san hin gatiin inni nu aadaan qabu majammaraa gaafa gada bigee bita gata biti kun asii yoona hejeejjee lattillee maqaani murii hejeejjee lafa santi asii gata jecha kaan immoo gadillee dabarsanii gatanii warri gadii sullee walumarraa fuudhee biti guyyaa tokkocha guyyuma tokkocha muratee kun bankaaraa carii kana gata kun guuguu jedhanii guuguu san duuba gata guyyuma tokkocha lassanii wal tobbaasanii fardaan deemanii lassanii wanni innaa salsilkiin kun hin jiru akkas gatanii amma abbaan gada akulle galee jennaan biti gatiisi akkuma kana gata seera gachisiisa. Warri tanaan dura amma bita gatiisa diqqoosa sallisanii gatiisa biti gara babbaade kanaaf amalatti duuchaan dhiboon biyya keessa jiraata wanni duuchaan biyya keessa jiraata wanni amma nama jibbisiisu wanni lafa keessa jiru bita san gatiisa dhabanee biti ardaa bowwaan bitaa jechuun waa akkanaati. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii kunis jira miidiyaa egaa guyyaa har'aa kana ayyuu jabaa kabajama jaalatama keessumaayyuu sirna aadaa Oromoo keessattuu sirna aadaa Gujii keessatti bakkeewwan safeeffannaa fi kabaja guddaa qaban ayyuu abbaa seeraa iyyuu abbaa lookoo wajjin turtii taasisaa jirrudha. Bakkeewwan safeeffannaa fi kabaja guddaa qaban kan biroollee jiru. Keessattuu gaalee hidhaanaa jechuun maal jechuudha? Achi ilmaan didiqqoon duubaallee waan kan dhaga'aa innaa ittiin guddatte wooma amma nuti dabarsine kana isinillee gadi dabarsiti isinillee ulfaadhaa bakka nu gaafattanii namni didiqqaan duubaallee akka baratu. Amma dhufanii eegii tuulii murii san eegaa bulanii adduma tokko yaani sadiinuu jechuun yaani abbootii gada'aa yookaan raabaa kuusaa warri jedhan kun doorillee jira amma dooromeen jiru maal warri kun immoo addee tokko bulanii galalcha dura aansanii hangafa jedhee katartii baallaa ka'e kaanii yoo addee sanii ka'an gaalee hidhatan. Gaalee hidhatan sanii lafa dhaanneetti dhaqqannu san waaqa nu dhaqqabsi waan jedhanu milikeeta waan kana nu dhaqqabsi itti nu nageessi itti nu qajeelchi waan dhibiin qannu kadhaa dhibiin qannu karaan nuti bullu kanaaf immoo waaqa nu nageessi waan jedhanu nagiyaa kana isaan eegi nagiyaa kana gaaleessa hidhaneen duubatti kolbaalee nagiyaa isaan waan ifiindhaan waan biyyaadhaan kanaaf nagiyaa gaaleen isaa hidhan sun waan nagiyaati nageenni biyyaa isa dhiboorraa isa dhukkubaarraa isa waan adda addaarraa waan nagiyaa ta'etuufi gaaleessa hidhatan yaani sun achi nageenni yaa'a sun kabiyyaati gaafa yaani achi nagaa qabu biyyilee nagaa qabdi gaaleessa hidhatee fulla'a gaaleen sun amma eegii murii ol qabatanii jedhani lafa gaaleetti hidhanu jira adoo aannoo garbaa hin geeyin adoo odaa mudaa hin geeyin garanatti lafa kanaatti hidhatan. Bakki amma isaan jedhan kun godina Gujii Lixaanaa Bulee Horaa keessatti dhagaa kan argamu bakki amma dubbatamaa jiru kun egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya ammas egaa turtiin keessan nu wajjin haa ta'uun immoo affeerraa keenya gamanaatti bakkeewwan amma ammaatti ilaalaa jirru bakkeewwan safeeffannaa fi kabaja Gujiin namaaf bineensaaf malkaaf wantoota hundumaatiif safeeffannaaf kabaja qaba. Bakkeewwan kabaja qabanii fi aadaa qaban kan jedhu irratti guyyaa har'aa kan xiyyeeffannee isinii wajjin turtii taasisaa jirrudha. Mee odaa muudanaa jechuun maal jechuudha? Odaa muudaa kunilleen godinuma Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda garbaa keessaa odaan muudaa amma gandaan baheera inni nu maqaa odaa muudaati qara garba jala jira asumatti argama. Odaan kun mukmatti lateera muki late kuni odaa wanni jedhanu odaa Oromoon kun odaattu duraan jiraata waan ta'uufi odaa kana muudata hangafa maal jedhe tuulii bulee tuulatee tare tuulii jedhee adde tokko dacha'e waan bulee guyyaa lafa tana dhaqu abbaa manaatii fi haati manaa wal muudanee ilma ifiitiin araara galanee qulqulleeffatanii garaa fi waan ka'anee dhufanii tuulii san bulanee tuulii ka'anee gaalee kaa hidhatanee eega gaalee sarra taraneen duubatti dhufanii odaa kana muudanii. Odaa kana akka fiigeetti nuungee hantuu nurraa qabi kolbaa talee nu nageessi innullee bulchii oolchi waaqa odaa kana ati nu danda'e odaan kun ka Oromooti Oromoo keessa odaa Gujiin akkana jedhanii odaa kana muudanii odaa muudaa jedhanii maqaa wanni baay'ee fi isa kana gizee qaraan qarsaa asfaaltiin karaa kun dhufiisaaf zeenaa maanguddooti dabarsan keessaa karaa gurraacha dhufaa jedhanii gizee dabarsan garbaa dhufaa gadabi dhufaa garba dhufaa jedhanii kaanii zeeraa dabarsanii odaa muudaa bira geeyanii maan ta'eerennaan odaa ifirra dhooggatee dudda duuba deebi'eedhan ammalee teenaa odaatti hin gorre karaan asfaaltiin cinaarra taree odaa santi ifirraa dhooggatee odaan ka aadaati odaan ka kadhaa waaqaati akkas waaqatti kadhataa kanaan muudatee taraa warri muudatu kuni abbaa gadaa gadoomaa fi muudataa raabillee doorillee adoo karaa san dhufe hundi odaa santi goree muudatu malee akkanaan hin taranu odaan kun odaa muudaati kan jedhamu isa kana odaa muudaa kun aadaa. Gadaan gaafa godaanuu
namni guyyaa godaanu san kaa namni tuulii bulu san gadaatti dura bulee yaada kun gulli dhufa namni waan kana godhu gada. Isaan keessaa ammas bakkeen safeeffannaa fi kabaja guddaa qaban keessaa tokko harruu buna naqaati. Harruu buna naqaan kun maal jechuudha? Eebbo harruu buna naqaa kana jechuun kuni qaalluu jira. Qaalluu jira. Qaalluun kuni akkamiin qaalloo jennaan qaalluun dhaloota lafaatii miti qaalluu waaqaa bu'ee waan jedhamuu fi gadaalleen dursaa dhaqanii qumbiirraa fudhatanuu qaalluu waan ta'eef qaalluun immoo bakka fi jiru amma bakka biyya amma tuutitti galma isaanii sani achi kalloota fiini erganii abbaan qaalluun hin dhufu malee kalloota erganii kallooti kun dhufanii fulaa kanatti bunnaqa kanatti nami abbaa gadaa ta'e illee bunnaqa naqaa dooro maayyuun naqanii raaboo maayyuun naqanii gisee qaraa sababi maal akka qumbii fudhatanuuf achi naqanii addee qumbiitti fudhatan jechuudha. Qumbii san qaalluurraa fudhatanii addee qumbiitti. Kanaafi laftanallee akkasii jedhanii maqaa baasan. Harruu buna naqaa wanni jedhanuuf achi bulan gaasan. Wantoonni amma ammaatti dubbanni kun maqaa amma dhoofne tooma addaa yaa'aa jiru dhoofne irraa addaa jilaa maqaa dhoofne irraa gaalee hidhaa maqaa dhoofne irraa odaa muudanaa maqaa dhoofne irraa harruu buna naqaa kana maqaa dhoofne irraa sirnoonni kun amantii hojii walitti bu'a. Dhaloonni kun hin beekaa bakka isaan beekaa eessa akka jiru kana hin beekaa mi. Amma wanni angafallee amma haasoma kara keessa amma katoomaa keessa lafa loon dheedu kamarraa kanamarraa dhoogganuu jira. Wanni marraa dhoogganuuf yaana innaa dhufe lafa dhibiin qabu lafa fiiti lafa fi kana dheeduuti waan jedhanuufi irraa horii dhooggani. Yaana hedduu irraa horii itti galchan waan jedhanuufi horii irraa dhooggani. Gaafa yaani dhufee qubate immoo addeessa haaganaa galfateera. Haaganaa saasa horiin dhaqee tuqe jecha horii namarraa fuudhee qalata waan ta'eefi lafa tana kabajaa akkasiitiin dhooggani. Waan kana ta'eefi wanni kuni waa aadaa ta'aa waan isiin aadaa gula dhuttee aadaa gula deemtee wanni duuchaa aadaa waan dhutteefi aadaan kun aadaa sirnya guddaa aadaa sirnya gadaa aadaa sirnya midhaagaa waan ta'aa dhufeefi inni kun wal qabatee wannummaan hundi karaa seeraatiin aadaan kun yennaan jiraatin aadaan kun yennaa aadaan ta'in nami wanni itti jalatu illee jiru. Idoo nami hundi aadaa kana qabatee sirnya aadaatiin deeme amantiin wanni amananee fi cubbuudheetis angafaatii fi waaqa beekisa. Waaqa beekanii abbaa beekanii haadha beekanii amma sirnya amantaa gubbaallee ennaa dubbatanu nafsi kiyya lafarra dheeradhannaatti haadha abbaa keetii ulfeesseedha. Seera kudhaa ennaan kenne hariyaa keetii yakkini niitii obboleessa keetii naatiin akkanuma jedhee kenna. Gaafa aadaa kana beeke niitii sanuu hatiisaa hatu abbaa ifii sanuu hin wallaalu. Wanni aadaa yaa'aatiif aadaa kana wanni walitti buusa maanti tokko jira. Aadaa kana wallaalee amantuma kalee qabateeyyuu garagalee irraa wallaalaa ka'a fuudhaa jige jedhaa maalii jedhanii kanaayyuu aadaa kana duu qabate aadaa amantaatu jabaatte jechuudha. Aadaa amantaatu aadaa amantaa jechuun aadaa sirnya waaqaati. Sirni waaqaa cubburra deebi'a. Karaa amantaatti deebi'a. Nafsiin keessan akan ban akkasiin hin gubanne ka jedhan kuni edoo dhugaa beekane edoo aadaa beekane obboleessa obboleettiin fuudhu. Obboleessa obboleettii fuudhee kophaa jira. Ilma adaadhaan fuudhanu kophaa jira. Akkoon fuudhanu kophaa jira. Kophaan kun maal jennaadhaan gizee tokko waan nama leessaati. Hin dhalanii ilmeen hin dhalatti hin bacatti horanii akka malee horanii gaafa du'iisa tokkochi keessa xaa'a jedhee muluun gizee tokko dhumatee bada. Edoo aadaa kana beekanii akkoo fuudhisa dhiisanii obboleettii fuudhisa dhiisanii gosa fi fuudhisa dhiisanii intala abba beektaa eegii an fakkeenya amma ayyaa'a intala ani mogguu yaani mogguu kiyyaa duuchaan amma ani halchiisaa yaa keessa ani halchiisaa amma aagaa xinxinoo teecha halchiisi kuni darajaan kenna ilmaan teena addee beeni akkoo addee beeni akkoo san hin fuudhan ilmaan teena tarreen fuudhu amma amantiin immoo waan kanan beektu akka amanuuti deennee laganne kana akka waan kanan beeka odoo waan kanaa beekanii jiraatan seerni waaqaatu hin tuqamu seerri namaallee badiin namatti hin dhuftu duuti addee hanqattu namatti hin dhuftu dhibeen cabsaa nama ijjeettu nami wallaalaan ta'u kanaaf immoo seera yaa'aatiif seerri amantaa wanni wal tuqu wanni wal dha'u tokkochillee jiru wallaala callaa wal wallaalee wal hubantii dhabee wal gaaffii dhabee wal qorachuu dhabee amani isa kana irratti isinuu baganaan jettanii ammatti tana ammoo seenaan dabarfachuu an fedhu ammumayyuu namummaa hundi
katamaarellee akka aadaa nurraa qu'atuuti. Ammallee ka amanellee dhufee nurraa qu'atuuti. Nami seera barate latti namaa hin baddu hin guddatti malee hin diqqaatu. Lubbuun namatti hin fakkaatu. Waraanni biyya keessa hin bacatu. Wallaalli namarra hin ciisu. Nami aadaa wallaalee kana duuchaati aara akka nami aadaa beeku amma ganaatti dhaammannaati. Sira miidhaan egaa nama jaalatamaa kabajamaa keessumaayyuu ayyuu abbaa seeraa ayyuu abbaa lookoo wajjin turtii taasisaa jirrudha. Egaa ammas mee isin akkuma beekamu sirna jilaa keessatti yeroo baay'ee lallabdu. Lallaba jechuun maal jechuudha? Yoom lallabama? Eenyutu immoo lallaba? Aangoon kan eenyuti? Yoona guyyaa sanii isinirra guddaadha. Guyyaa sanii abbaan gadaa eegi galee ardaa galee qubadhee anjiradheen beeku yuuba jila na barsiisii jedha. Jilti ati qaddu jaarraa utaaltee jedhanii waan silaa inni dur hojjetee dhufe kaa isa gaafatanii duuba baalli kenniisaaf hattoo qaddaa hin qabu. Waan kee fixattee taa'ee amma baalli kennaa taa'ee gumii teessisila jedhanii. Gumii kaan teessisa. Gumii teessiseen beeku yuuba naadhayi na barsiisi jedha. Gumii nama dubbatu. Nama qara dubbatu. Baarri ati waaqa kadhadhu. Eegi ati waaqa kadhatteen duuba nuti dubbataa jedhani. Abbaa gadaatti dura namni waan hin dubbanneef inni waaqa kadhateeruun eebbifadhu jedhanii eebbifatee waaqa kadhatee achiin duuba ka dubbatu abbaan seeraa yuuba. Yuuddi amma baatee yoona lallaba kana seeratti kenniisaaf ka ilmaa, ka intalaa, kan duucha seeratti kenniti. Inni baalli kenniisaaf amma odoo dubbii hin dubbadha dubbii dhaqanii itti himatanii jiranuu jira. Ilmaa dubbatee hin jiru, intala sanii dubbatee hin jiru, odoon dhaqqabee amma jilli kun dhufee jilaaf deemuu jira. Inni lallabata. Abbaa jilaa narraa fuudhaatta. Eegi jila guyyaa narraa fuutu san amma ati ani intala tiyyaa dubbadheen intala ebeluutti dubbadheen jiru ilma ebeluutti dubbadhu jedhee ka'ee akkuma aadaa aanaa dhugaa gaafa walii kennu sani akeetti yuuba saniiti. Seerri lallabamu kuni ati immoo abbaa gada'aati abbaa gadooma keetii amma baalli kennaa jirtaa akkuma sirraa akkuma ati imma bulchite kana akka inni biyya bulchu jedhanii seera saaftumanii itti kennanii seerri saaftumanii kennan yennaa inni bobbaa isa deemu waraana qabattee deemtaa jedhaniin waraana malee hin deemtu jedhani waraana asii qabattee deemta bobbaan teeti gogeessa dhattee jennaan teessoo dhuttee jennaan midda keeti ebelutteeya ebelu sitti aana akkana wadii jedhanuufi gujiin kun asii kun ka angaftichi kun galeera maattiin galeera hookuun galeera ka uraagaa kanaa walti sadiin kaan uraagaa dura teeya maattiin sitti aana hookuun sitti aana akkana teetta jedhaniini teessoo isaa addee himanii kana duuchaatti lallabaa deeman. Atiin kun ifi waraanaan buufattu waraana namaa sirraa fuudhee buusa. Atiin kun innaa kaateen qeexalta. Qeexaltee kaatee aadaa keeti mudhicha jedhanii waan kana duuchaa seeratti lallabanii ilmi intalti aadaa ilmi aadaa wanni ilmi aadaa wanni intalti aadaa baati intalaa heerum intalaa edoo heerumte edoo sokkite seera nam itti galfatu. Hagasiin bultu warra bultu kabbaan immoo dhiiseeru innaa baalliin duuba baate kutanii abbaa dhibii akka kennan kan duuchaatti lallabanii waan cufatti himanii yoona seera gumiin seera tumu jechuun warra yuubaati warri sun gadaan seeran tumu baatuun seeran tumu baatuun hin dhaqqabne wanni seera tumiisa dhabuuf gadaan immoo seera kana ta'ee caqafata raabi seera kana ta'ee caqafata kuusi seera kana ta'ee caqafata baatuun immoo duraan immoo innaa baalliin tun baate isattuu dhufee lallabaara waan ta'eef kulleen caqasa. Nami amma lallabu yuuba sadiini yuuddi qaraa yuuddi lammoo yuuddi sadii amma nuti immoo amma sadaffaa keessa jirra. Nulli amma kana keessa amma kajaarsoo dhugoo kanarra lallaba kana jaammarree achiin duubarratti ammallee kunoo gadaa warra amma kunoo muudanaa kanarratti itti lallannaa kaalchiisaa kanarra ganaa itti lallannaa achiin duuba nuti maan ta'e ammoo garagallee qululluu guduruu ta'ena jecha gizeessa eentu lallaba baatuu kana jalqabaa gadaa amma baallii amma harkaa qabu kun isaa qaxxalaa akkana deemti wanni kun sadarkaa qabdi waan ta'eef nami ammoo yaa lallabu yuubaa yuudi tun immoo qaccee qabdi qacceen duraan abbaan gooroo lallabaa abbaa aadaa lallabaa abbaan seeraa lallabaa yuudi sadiin kun gogeessumaa waa ifi lalladdi. Wanni kun taree abbaa tokkotti lallabu kafii lallaba. Wanni taree fi callaa lallabuuf wanni kaan taree lallabuu dhabuuf addee isaa hanqataa lubbuulleen sodaataa waan kana jira.
Egaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii kunstiraa miidiyaa egaa ispoonsarii keenya sadarkaa tokkoffaa yuunivarsiitii Bulee Horaati egaa yuunivarsiitiin Bulee Horaa egaa keessumaayyuu sirna aadaa barnootaa godhachuudhaan keessumaayyuu sirna gadaa yeroo jalqabaatiif barsiisuu kan eegalee fi akkasumas immoo sirna gadaa keessatti immoo gahee guddaa kan taphate yuunivarsiitii Bulee Horaa galata guddaa qabdu. Action for the Need Itoophiyaa innis ispoonsara keenya sadarkaa tokkoffaati galata guddaa qabdu akkasumas immoo Marsii Mooy Dabalee galata guddaa qabdu isin ispoonsaroota keenya kabajaati warreen kun hundumtu galatooma isin jenna. Mee ittuma fuumna sagantaa keenya akkuma beekamu egaa Gujiin aadaa hedduu qaba. Aadaan hedduudha. Dhuma hin dhumu kun jira miidiyaanis aadaa kana ummata kanaaf dhaloota kanaaf beeksisuudha. Mee gondooroo sirna gondooroo jalqaba hanga dhumaatti nutti himame. Eenyudha gondooroo kana kan raawwatu? Gondooroon akkamittiin uumama? Gondooroo kanarraa uummanni maal barata? Isa kanaaf dhalootaafis ergaa dabarsuudhaaf. Abbo. Gondooroo jechuun kuni nama akkasitaati wal ijjeessa. Waraana ijjeessu, dulla ijjeessu, makiinaan ijjeessu waan hedduun yoo duuti sun jiraatte namni sun hin baqata. Yoo inni baqatu gujiin immoo gujii reebu kaan irraa dhooggani. Amma mana gubiisa akka imale qara mana lengubu qara nama sonu na danu jese danu irra jiga yo irra jiga kan nama dhufe irraa fuudha danu waan jedhanu jira yombo akasitati illa akuma sitati ayelle jese jiraat yonni waraanelle jese jiraat macarraasha araaraan qaban nami dubbii kana araaraan qabu eenyu naate nami baallee harka qabu gadaan keessan galu dhiigaa didata raabi keessan galu kuusi keessan galu dhiigaa didata hin dubbatu warri sun waan dhiigaa dubbannaan biyya dhiige seenaa nami waan kana dubbatu yuuba nami waan kana dubbatu qaallu nama kana lamaanti dubbata male hin dubbatu warri yaa waan dhiigaan dubbatu waan dhiigaan gondoo waan dhiigaatu keessan galu maaf sababi abbaan gadaa mucaa isaa fuudheeru araaran dhaqu abbaan gadaa ilmi isaa du'eeruun hin ba'u mana fi dhaqee abbaan gadaa waan jilaa kana male waan dhibi keessan galu wanni inni duduuf ilma biyyaatiif ilma biyyaa ilmi kolbaatu kasaa waan ta'eef waaqaan gaditti wanni laftana jalaa cinnan qabu sabaa sablammii wanni jedhan kulleen jirtu inni hundi namni hundi kasaa waan ta'eef inni obboleessa waaqaa waan ta'e waaqinuu isa eebbiseef waaqinuu addeeti yabbuu bakka kiyyatti ta'e biyya kanaan dura ta'e wanni ni jedhee waaqi isa eebbiseef inni kun gondooroo dhiigaa keessan galu. Nami gondooroo tana gondooruu yuuba. Keenyatti akka biyya keenyaatti duri nami gondooroo tana gondooruu jiloo sheeqqeedhanii jaarsa guddaa jira. Jaarsa kana gondoora. Jaarsi kun gaafa inni garanaan jecha. Gaafa gondooroo tana immoo inni gondooru akka ammaan godinuma Gujii lixaanaa Bulee Horaa kana keessattu nami inni kennee inni guddadhe yoona ati bakka kiyya bu'i gondoori naan jedhe ani Abbaa Lookootiin. Jennaan gondooroo tana bifa an gondooru duucha natti akeetti taaniin gondooroo seene. Gondooroo gaafa seenu amma gondoorii isaaf qaraan qarsaa achille hayyuu jira warra kana biraallee hayyuu jira horiin isin qopheeffattan ka warra kanaa dullacha ka warra nama keessaa du'e ka warra nama jeese jibicha ati jibicha kee qixxeeffadhu ati mallee dullacha kee qixxeeffadhu achiin duuba nama jidduu tana jiru jira nama jidduu tana jiru nami dubbii tana gondooru namicha kana immoo barbaadadhaa fidadha nami kun namarraa mulqaa wayaa inni qabu duuchaa mulqaa mataasaa haadaa bisaa ittina xiifaa way horii sanii qalullee fidee dhufaa namicha kanallee qopheeffadha nami qopheeffatu eedu nama jeesisan ati waan kana qopheeffadhu inni qopheeffateera qopheeffatee amma dhufa yoon inni dhufu latti galgalaa fidanee kaanee kun cinaa achi bulchan kanallee cinaa achi bulchan kana keessaa ka'ee nami tokkochi ka'ee warra kana ila keessa laalu hin jiru seera sirnya gadaati seera sirnya yaa'aati seera sirnya gujiiti addee san namni taruun jiru hayyuu jedhe eegi dubbii hayyuun dhagee jedhanii dubbii hayyuun dhagee hayyuun nafaa qaba malee namni dhibintu hayyoota taante walti fidanee naadhaa kan latti tuun bariisaa fuullee deebi'a yoo fuulleen deebi'ee cararreedhee nama kana wal dhaggiisaaf naadhanu fidan yoona nama kaan fidanee namicha waan kana godhu kaan fidanee wanni kun hoolee kana yoona namichi kun lubbuu kutee jennaa yoona mataarraa haadee mi'a kaalleen bowwa aggatee horii kaallee bowwa aggatee namichi kun yoona karaa dhibii taree galee kun qulleessisaaf dhufe yoonni qulleessisaaf dhufu nami kun duuchaa wal qabate gara mana namicha du'ee dhaqanee gara namicha du'ee fi warri jeesse kunuu bo'ee abbichi jeesse kuulleen bo'ee
waan kana duuchaa godhanii dullacha kaan qalan. Dullacha kaan qalanii harka isaa kan duuba deebisanii hidhanii dhakaarra nyaadhanii mana isaatti horii san dhandhama. Waan dhandhamanuu jira. Waan dhandhaman san dhandhame achiin duuba yoona foon kaan nyaatanii ka'anii kana fixanii ka'anii gara mana warra nama jeessee kaan galan. Yoo kanaa maan godhan gogaa jira gogaa kanallee waan godhanuu jira. Amma yoona achi galan. Yoo achi galanuu aannan mi'i qopheessaniiranii damma qopheessaniiranii warri sun. Ammallee jibicha qopheessaniiranii akkuma isa yoona jibicha kaan qalanii warri hafe kamanaa hafe kaasiin dhaqee warra kana dhufin kuu kaafe kuulle walti jigee warri asii dhaqe kuulle konkaachii dhaqe kuulle walti jiganii achiin duuba ammallee horii kaa ammallee qalanii jennaa akkuma kaa yoona dhandhama kaan duruu namichi yoona lammoo harka isaa hidhaan ta'anu yoona amma dhandhamane kana nyaatane eegee nyaatane kaanee yoona damma kaan fuudhanii aannan kaan mi'ii kaan fuudhanii damma kaan fuudhanii dammaa fi aannan mi'ii kaan walta obaasanii achiin duuba warra kana akkanaan gondooranii lammoo ila keessa waliin laalanu gondoorameera injicha baffatanii guuratanii ka'anii injicha san immoo fudhatanii galanu karaa ammoo gubbaa harcaasanii dhaabatanii allaatti culullee waan san guurata warri kun gondoorame baqa warra kanarraa baate warra kana dhiigin seenu dhiigaan hin badanu lammoo waraanni warra kana ijjeesu waraanni warra kana keessaa baye warri kun qulqullaa'e jecha yoo wanni kun qulqullaa'is hin jiraatiin waraanni hafe kun ganaa warra waraana ta'ee warra san seenee kana seenee ganaa warra miidhaa warra fixa waan jedhanuufi waraana kanaaf gondooroon akkana jirti. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Kunistira miidiyaan egaa keessumaayyuu aadaa uummata Oromoo safuu fi kanneen biroo irratti keessumaayyuu dhalootaaf erga dabarsa kan jedhu yeroodhaan egaa maanguddoota jaarsolii biyyaa akkasumas immoo namoota kallattii adda addaatiin beekaman kan isinii dhiyeessudha. Marree guyyaa har'aas egaa aadaan uummata Oromoo keessattuu aadaan Gujii hedduudha. Xumurree biraan hin geenyu guyyaa guyyaadhaan namoota bebbeekamoo ta'an kan isin biraan qaqqabsiisnu ta'a. Marree ammas tuttiin keessan wajjin ta'u immoo affeera keenya kamanaati keessa jiraate erga dhumarratti dhaamta yoo jiraate. Galatooma dargaggoota dhaamsa maan dhannaa dargaggoota dhaamsa dhiisii akka damsaa waan itti boonnu. Kaa'imni ammaa kun waan hordofu waan bacaa jira. Akkasin hordofinaa haa hordoftan aadaa hordofaa. Waan cubbuun hojjettina isin sadha duubaati dhala duubaati ganaa guddatanii ganaa dhuttanii daanyaa isiniin duraa duubaalleen qottisina nama abbootii qabeenyaa kasiniin duubaalleen qottisina addeessa waaqni si dhaqqasiisiisaa fi qaraan qarsaa wanna diqqoon malee ka'ee namin guddatu gaafa intala fuudhanii dhaabanee hiyyoommatanii hidhoo isii qaddusa uffatanii bulanee rakkatanii rakkoo keessaa ba'an malee waaqi fuudhee namatti tuulee qabeenyan kennu. Akka san rakkadhaan tala fuutan san waliin rakkadhaa karra baafadhaa qabeenya horaadhaa. Malee qabeenya namaa saamuu qabeenya namaa hatu waan dhaggattan waa har'a nyaattan callaa barbaadu barumsa teetu isintu harkaa qabaa. Humna haarettu isinii hojatee nama danda'u tolfatee nama danda'u daldalee nama danda'u ari'ee reebee nama dhaqqabu hortee keessan lakkichanii kaatanii waan abbaa tokkoo laalchamaa boruu guddina namaan ta'u. Warri kun waan malee kanuma keessa waan tokko waan jedha namni waaqi su barsiise. Eegi waaqi si barsiise nama waaqi si barsiise waaqi namaaf nama barsiisa eegi waaqi si barsiise hantuun baratinaa Gujii keessa jiraattanii hantuu Gujiitti himinaa hantuu Gujiitti akeekinaa waliin jibbinaa waliin jeesinaa waan dansaa hojjadhaa gaafa amma namni tokko akkasi tatii waltulee maanii amma dhaqanii mana walirraa gubanii manni maan godhe kunuu maan wanni kunuu cubbu waan cubbu biraa deebi'a dargaggoo ammaatan isin wanni keessan isin humna haarattu walti ajaarradha walti ammana ajaarradha walti ajaarradha walti anfuudhaa qopheeffadha walti ajaarradha yenna barattan gara leenjii akkana deennaa akkasi jedha yenna ammoo lafa dhaddanii dhaattani abbaa feetanii irraa fuutanii hojjettanii kaatanii waan tokko irra dhalchiisuu dandeettani harka fi akka qabanii kormi hin jiru beektaa kormi harka namaatiif jettanii eeggattummaan barbaadina eeggattummaa waan namaa eeggataa namni deemu ana amma Abbaa Lookootu nami Gujii dubbataa deemu ana nami biyya araarsaa deemu ana guyyaa tokkocha mootummaa waa akkanaa naa kenne sindee biyyi kadhattu sindee qarxaas tokkocha fudhadhee mootummaa irraan beeku guyyaa tokkocha waa akkanaa mootummaa birrii akkanaa rakkadhee jilaa galaara waa akkanaa naa kenna guyyaa tokkocha jedhee beeku galata waa abbaa kiyyaa bulaa jira maaf kabajuma kiyya abboo kabajamaa hamtuu irraa deebi'a wal jibbuu dhiisa nama si laafaaf tolu lafa nagaa barbaadu nama Gujii guddisa barbaadu nama kana dabarsanii kennanii hantuma wal gootan abeet Gujii kan hantuun galgala nama dhutti ila nama balleessiti gurra duuchiti miila naafachiitti hantuma walirra diraamaa hojjettani abboo diraamaa hojjetina waan dansaa hojjedha waan midhaagoo hojjedha baradha daldala qotadha dhaggadha adda nama shunkurtii tokko hojjetee iyyuu waan meeqa dhaggata barbaree tokko nama hojjete waan meeqa dhaggata kanaaf isi humna haarettu waan kana gara cubbuurraa deebi'a gara dhugaatti deebi'a
dhugaan nama ejjeettu, dhugaan nama horsiichi, dhugaan nama baachi. Kanaaf wal jaaladha, wal qabadha, waliin mari'adha, hiyyeessa iyyummaan dhagga, naafa bal'aa itti jala hedadha. Kanaaf namni akka wal qabatee, wal baratee, wal hubatee, wal jibbuu kana dhiisee qabadha. Yoo waliin jiraatan namni namaan nama, namni namaan qanni maan hin nama. Yoo namni kun hin jiraatin lafarra namni hin danda'a, ta'ee hin danda'a, hin tola inni tokkichi allaa du'a lafta keessa ta'e. Kanaaf akkana isiniin jenna waan dhugaa dubbadha addee duucha waan dhugaa hojjedha jedha ankaruma dhaammadha isinillee gatooma ulfaadha. Sagantaa keenya marsaa lammaffaa asuma irratti goolabna. Keessumaayyuu kunis miidiyaan egaa sagantaalee barsiisoo fi dinqisiisoo akkasumas immoo dhalootaa fi safuu uummata Oromoo keessattuu uummata Gujii addunyaadhaaf kan mul'isaa jiru waan ta'eef ammas turtiin waliin turtanii guddaa guddisee isin galateeffanna. Sagantaa keenya biraaf maturee biraa keessummaa biraa qabannee hanga isinii dhufnutti ergaa kana guutuu isaa YouTube chaanaalii kunis miidiyaa subscribe, like, share, comment gochuudhaan nu hordofaa nu waliin turaa isiniin jenna. Akkuma eebbaan nu jalqabdan eebbaan nu xumurame. Galatooma. Eeshi. Amma eebbifannu. Amma gadi nu hanqaadhu. Olii nu hanqaadhu. Adalloo daldalamaanii achi nu hanqaadhu. Waraana dhufu nu raadhaan. Wallaalee jiru nu hanqaadhu. Waaqa Gujii nagees. Waaqa kolbaa nagees. Waaqa biyyittii nagees. Waaqa addunyaa nagees. Waaqa kolbaa nagees. Ilma abbaa beesis. Niitii dhirsa beesis. Waaqa nu araarame. Lafa nu araarame. Kan wallaalee gara beekootti nu deebis. Nama dhugaa dubbis. Cubbuu nu keessaa baay'e. Dhugaa nutti koyi. Karaa keetii waaqa nu araarame. Lafa nu araarame. Lafa bokko nu araarame. Bokko booddaa nu araarame. Booddaa malkaa adooltuu nu araarame. Saarra samarra nu araarame. Golcha aanolee nu araarame. Aanolee fooqaa nu araarame. Waaqa dhugaa nu deebisi. Dhugaa nu dubbisi. Dhugaa nu eebbisi. Isinillee eebbifamaa. Le'aa horaa dagaagaa. Nu ulfaadhaa akkuma kana biyyaan duratti kama isinillee garagaltanii akkuma kana fuutanii waan biyyaa dubbattanii ka jettanu waaqa isin bira jiraatu isinillee guddaadhaa ulfaadhaa.